Sofia Nadir madajati almandia Haguma chunamu andandaya Luku warega kene atitia Wamicha harme aya undana gesi Sofia Nadir madajati almandia Haguma chunamu andandaya Luku warega kene atitia Kasona bauda nubili sabasu Arkana mahire kapsu kasafisu Undu dandetisa abautin nisu Oramu maisa namunda kamulisu Wamicha harme aya undana gesi Sofia Nadir madajati almandia Haguma chunamu andandaya Luku warega kene atitia Kabenyi dumfake kan Oromoon taane Kana baochina itini labane Jira bilisummaaf namni gumachine Warega lubbuudha kan nufin kennine Wamicha harme aya undana gesi Sofia Nadir madajati almandia Haguma chunamu andandaya Luku warega kene atitia No alagadani no oromoda alubekani araban soba no garbonsani lamu araba ainun gomsani Badito komale anga duati Meka kan kalame keessa roti Sembiro barisi bosona marsi Lenchicha bosona na dudu bisi Wanu keessa jiru itti gabasi Wanu keessa jiru itti gabasi Almatakiya siya bambia Muratakiya siya bambia Dina sakala wabonu gala Aba omue murganu gala Almatakiya siya bambia Tatabekiya siya bambia Wabonu dufe Dina sa ofe Akabo sonu Lagarra ofe Ayyee kam ooltanii kam jirtu nagaa jirtu hundi lammii koo Oromooni. Waa'ee bara darbee bara 2012 akka lakkoofsa Habashaatti waan Oromoon keessa dabarse waanuma xiqqoo jechuuf ni yaala. Akkuma beekamu har'a bara 2012 xumuramee bara 2013 seenamee jira akka lakkoofsa Habashaatti. Akka lakkoofsa Habashaatti hin jedhe malee akka lakkoofsa Oromootti hin jenne. Haa ta'uuti
ba'aa nutti fe'ame keessaa inni tokko bara lakkoofsa Habashaa isaa amma jennu kana Oromoon akka sirna ittiin bulchiinsa isaatti bara lakkoofsa mataa isaa qaba. Garuu nutti fe'amee kan baannee jirru gabrummaa wajjiniinuu bara lakkoofsa Habashaa jennee waamnu kana jechuudha. Barri kuni darbee bara haaraa simachuudhaa fi torban darban kana dibbee baay'ootu rukutamaa ture. Suurri fi viidiyoon sooshaal miidiyaa kana dhiphisaa ture jechuudha. Waajjira Dooktar Abiy sooshaal miidiyaa ta'e suuraa fi silaa wanti hojjetamuu fi wanti ta'u shoo waan ta'eef agarsiisa waan ta'eef suuraa fi viidiyoodhaan addunyaa cinqaa ture jechuudha. Haa ta'uti gabaabaadhumatti bara darbe kana keessa Oromoon maal keessa dabarse waanuma jedhu xiqqoo lallaabu. Baroottan gabrummaa waggaa 150 lakkoofsise kana keessatti Oromoon bara baraan gadadoo gad abbuqqachaati kan as ga'e. Inni bara 2012 kun immoo baroottan darbanirraa addaa jechuudha. Bara ulfaataa, bara dhiigni Oromoo akkaan malee itti ganname, bara Oromoon miidhaan waggootii darban caala hidda gadi fageeffatee Oromoon itti miidhame bara kana jennee himachuu, bara kana jennee dubbachuu dandeenya jechuudha. Barri kun Oromoon waan qabu hunda bara itti dhabee fi Oromoo waan qabu hunda kan itti burjaaja'e jechuudha barri kun. Burjaajii gaafa jennu namni argitanii yaadan, wal dhabuu yaadan, wal fudhatuu dhabuu yaadan, walii galuu dhabuun uumamuma hawaasa tokko keessa jiru. Kan bara kanaa Oromoo garuu sanaan ala kan ta'e jechuudha. Innis maal inni barootii dheeraadhaaf Oromoon qabsoo gaggeesse keessatti injifannoo gurguddaa galmeessisaa as ga'e. Haga bara 2012 jennuu kanaatti jechuudha. Keessumaa'uu addatti finciloonni waggaa 5-6 darban Oromoon, qeerroon Oromoo, qarreen Oromoo akkuma waliigalaatti hawaasni Oromoo gochaa ture haga bara 2018tti hamma 2018 akka lakkoofsa faranjiitti toora isaa qabatee haalaan daandii qajeelaa irra dhufee as ga'e jechuudha. 2015 warri har'a Oromoo burjaajessan kun qabsoo Oromootti makamne gaaffii Oromoo deebisne jedhanii Oromootti makamanii jechuudha. Oromoon isaaniin fudhatee eega ta'e dhiiga keenya dhangalaasaa turtanii, dhiiga Oromoo, dhiiga dhala Oromoo dhangalaasaa turtanii, diinaa wajjiniinuu taatanii, isiniyyuu immoo eega gaabbitanii dhiifama gaafattanii qabsoo sabaatti makamtanii, qabsoo Oromootti makamtanii, baga nagaan dhuftan jedhee simate jechuudha Oromoon. Baga nagaan dhuftan jedhee simachuu qofaadha miti. Injifannoo galmeessee biyya ofii bilisa baafachuudhaaf qarqararraan ga'e yaada waloo hin ta'a jedhanii isaan qabatanii dhufanii hayyee jedhee simatee biyyattii dhuma tanaayyuu kara dimokiraasiitti ceesisuudhaaf amma isintuu barcumarra jira, isin asumarra turaati
wajjiniinuu ceenaa jedhee itti amanee itti kenne jechuudha. Dogoggorri guddaan gaa Oromootti bakkee kana. Bakkee kanatti dogoggorri guddaan ta'ee adeemee dhufee bara 2012 jennu kana geenye bara kana gaamma bara addatti baafnee ilaalluudha jechuudha. Oromoon bara gaddi hamaan barri gurraachi seenaa keessatti jennee lakkaa'uu fi dandeenyu bara 2012 kana. Bara 2012 seensarratti wanti gaariin hojjetame tokko qofaatu ture. Inni sun haga barbaachisu hojjetameeraayi, haga barbaachisu Oromoon itti gammadeeraayi yoo jenne waan keessa deemnee ilaaluun nurra jiraatu waa hedduutu jira jechuudha. Innis irreecha hora Finfinneetti irreeffachuu. Irreecha hora Finfinneetti irreeffachuun sun dhala Oromoo kan ta'e hunda gammachiise. Bu'aa qabsoo ilmaan Oromoo itti wareegaman itti gaaga'aman keessumaa irreessa bara 2016 hora Arsadeetti wareegama ilmaan Oromoo kaffalan sana bu'aa isaati jedhee Oromoon gammadee fudhate jechuudha. Hora Finfinneetti gaafa irreessi godhamu warri diina keenyaa keessumaa leellistoonni sirna nafxanyaa gufachiisuudhaaf waan hin goone hin turre jechuudha. Garuu sanuma keessa darbee akkuma ta'ettu hora Finfinneetti Oromoon irreeffate biyya keessaa biyya alaatii itti duulee jechuudha. Irreessa kana gufachiisuudhaaf leellistoonni sirna nafxanyaa gaangistariin Finfinnee keessatti nafxanyootaan ijaarame balaa adda addaa buusuudhaaf tattaaffiin godhamaa ture xinnaa hin turre. Isa sana bira darbee Oromoon irreessa hora Arsadiitti irreeffate jechuudha. Gaafa irreessaa kana Oromoon akka biyya biraatirraa dhufee magaala sanatti irreeffate Finfinneetti irreeffatetti ilaalamaa ture. Biyya biraatirraa jechuun biyya addaa ta'e tokkorraa biyya namaarratti dhufee akka fakkeenyaaf musliimtonni addunyaa Makkaa Madiinaa deemanii kabajan sana jechuudha. Biyya addunyaa kanarraa hunda Makkaa Madiinaa deemaniit kabaju gaafa ayyaana musliimaa guddaa lamaan tokko. Kana beekuu baadhullee. Oromoon warra Finfinnee qubate sana biratti saba biraa jechuudha. Keessumaa leellistoota sirna nafxanyaa biratti Oromootti balbala cufatanii geejjiballee itti cufanii waa hunda itti cufaniiti Oromoon biyya biraatti akka waan dhufee kabaju tokkotti ilaalanii jechuudha. Inni sun Oromoodhaaf waan gaarii ta'e, waan lamaaf gaarii ta'e. Inni tokko bagayyuu kan kootii jedhaniitu baga hin kabajin. Maaliif diinummaa Oromoodhaaf qabaachuu isaanii diinummaa bara meeqa jaarraa meeqa Oromoon irratti qabsaa'aa ture san Oromoo awwaalan san diinummaan sun ammallee akka keessaan baane Oromoon beekate jechuudha. Kanaaf Oromoon fageenyatti ofirraa dhoowwaa ofirraa eeggata jechuudha warra tokko kan. Inni gara biraati edaa haguma kana Oromoon jibbamaa warra kana biratti waan Oromoo egaa haguma kana jibbamaa aadaan Oromoo duudhaan Oromoo kan UNESCO irratti galmaa'e sirni gadaa Oromoo ummanni hamma kana baay'atu Oromoon hamma kana baay'atu kan kabaju warra kana biratti hammana jibbamaayi kan jedhanuuf ragaadha jechuudha. Kanaaf bagayyuu nutti makame. Inni gara biraa Oromoodha qopheessa. Oromoodha qopheessa biyyattii tana kan ofii godhachuudhaaf qabsoo isaatitti akka jabaatu Oromoo qopheessa jechuudha. Kanaaf bagayyuu cufatan, bagayyuu Oromoo ala goomsan, baga Oromoo iyyuu diina godhanii jechuudha. Sababuma isuma kana wajjin wal qabatee bakka irreessa hora Finfinnee itti kabajame sana
dhakaa bu'uuraa buusanii turanii dhaabanii turan achitti otoo irreessi hin godhamin dura. Gaangistarii nafxanyootaa bu'uura dhakaa kaa'ame sana dhaqanii cabsanii diiganii jechuudha. Irreessa booda torban immoo akkasitti. Dallaa cabsanii seenanii bu'uura dhakaa sanallee cabsanii jechuudha. Inni kunillee maal nutti agarsiisa? Qabsoo guddaan nu hafuusaa agarsiisaa jechuudha. Ammallee Finfinneen Oromoon akka Finfinneedha dantaa hin qabaanne Oromoon akka bakka horasaa jaarraa 150 irraa ari'ame sanatti akka hin irreeffanne kan taasisu jibbiinsaa fi Oromoo achirraa fageessuudhaaf duulli bal'aan jiraachuu isaa agarsiisaa jechuudha. Bakka sana diiguu qofaadha miti. Kan laalamuun isarra jiraatu waliigala Oromoon akkamitti warra kana biratti akka laalamu kan agarsiisuudha jechuudha. Wanta na qofa gaa bara kana keessa kan Oromoon waan xiqqoo waan itti gammadu tokko kan argee irreessa hora Al-Sadee fi irreessa hora Finfinnee jalqabaaf kabajame sana jechuudha. Egas asii waan ta'aa jiru gaa hundumti keenya yoo wajjumaanuu quba qabna amma waluma yaadachiisuudhaaf barri kun hagam bara rakkisaa akka ta'e. Barattoonni Oromoo yuunivarsiitiileen kun kan biyyaati mootummaa jalatti bula jedhanii ramaddii isaanii fudhatanii barumsatti bobba'anii naannoo Amaaratti ramadamanii billaan qaqqalamanii bismaalan tattararamanii rasaasan ajjeefamanii Oromoon reeffa barattoota isaatti simachuutti gattaa'e jechuudha. Naannoo Amaaraa akka Oromoon Amaaraaf diina ta'e tokkotitti akka uffata aadaa uffatee Oromoon yuunivarsiitii naannoo Amaaraa keessatti uffata mallattoo sana irratti argan diina ta'uu isaanii Oromoon diina akka godhatanii ijoollee teenyaa ajjeesanii reeffa isaa simatte jechuudha Oromoon. Inni kuni waan hedduu nama cabsu, inni kuni waan hedduu nama yaaddessullee hagam garaagartee warra kanaa wajjiniin akka qabaataa jiru. Warra leellistoota sirna nafxanyaa leellisan kanaa wajjiniin garaagartee hagam akka qabaachaa jiru. Kun hundumtuu ta'ee Oromoon ijoollee keenya naannoo sana keessa nuu baasa jedhee mootummaatti iyyataa ture. Ijoollee Oromoo naannoo Amaaraa keessaa baasuudhaa miti. Mootummaan biyya bulchaa jiru kan qabsoo Oromoo gara dabarse kan Abiy Ahmediin gaggeeffamu gaddumallee maatii isaaniitiif ibsuu hin dandeenye hin barbaanne hin feene jechuudha. Kun maal nutti agarsiisa? Innummaanuu maal nutti agarsiisaa dhufe? Innummaanuu ajjeechaa sana keessaa akka qooda qabu Oromoon waan isaatti akka hin boonne Oromoon afaan isaa naannoo sana keessatti akka hin dubbanne yuunivarsiitii sana keessatti akka hin dubbanne fedhinnaa akka qabu. Maaliif? Oromoon yoo aadaa ofii guddifate sirna nafxanyaan fudhatu sirna nafxanyaa fudhachuudhaaf nafxanyaa fakkaachuu qaba. Akkuma kanaan duraa sana afaan nafxanyaa aadaa nafxanyaa guddisuutu irra jira. Zen isaanummaanuu react gochuu dhiisuun isaanii xiqqoo itti dhaga'amuun dhiisuun isaanii mootummaan hundi kuniyyuu sanarraa fedhinnaa akka qabu nu agarsiisa jechuudha. Ammallee maatii ijoollee isaanii dhabaniif Waaqayyo jajjabina haa kennu. Gumaan isaanii bilisummaa Oromootiin haa baatu. Itti aansee kanuma faana abbaa qabeenya Oromoo adamsuu, Oromoo bakka bakkatti ajjeesuu, magaala keessatti Oromoo adamsanii ajjeesuu, poolisii Oromiyaa otoo hin hafin warra afaan Oromoo dubbatu bakka hundatti adamsanii ajjeesuu itti fufe jechuudha. Keessumaa kan bira darbuun nurra hin jirre abbaa qabeenya
namoota lamaanii tokko maqaa dha'uun hedduu barbaachisaadha. Namoonni kun qabsoo Oromoo keessatti, Oromoo miidhaman keessatti, keessumaa obbo Dinquu Dayyaas waanan duraan kaasaa ture mootummaan barattoota naannoo Amaaratti ramadaman nuufuudhaa gaafa jedhamu didamee warra sochii sana godhamu yuunivarsiitii keessaallee ari. Yuunivarsiitii naannoo Amaaraa qofaadha miti yuunivarsiitiidhuma naannolee adda addaa keessa jiranirraa kan ka'eyyuu ari'an. Obbo Dinquu Dayyaas yuunivarsiitii isaatti simatee akka barumsa isaanii itti fufan, barumsa idilee akka itti fufan taasisee jechuudha. Barattoota mootummaan yuunivarsiitiilee adda addaa keessa ari'e mootummaan Abiyyi Ahmad kan sirna nafxanyaa deebisee biyyattii irratti dhaabe, Oromoo irratti dhaabe, dhaabuudhaa fi amma kokkee wal hudhee wal qabaa jiru. Ari'e abbaan qabeenyaa kun yuunivarsiitii bakka isaatitti bakka ofii isaatii bulchutti yuunivarsiitii isaa keessatti akka barumsa isaanii itti fufu taasise jechuudha. Waa'ee obbo Dinquu ittan deebi'aa. Itti aansee abbaa qabeenyaa Ilillii hoteela Ilillii akkasumas kontiraaktara adda addaa biyyattii keessatti kontiraaktara gurguddaa qabu obbo Gamshuu qabeenya isaatti naannoo Amaaraa keessatti qabeenya isaa akka jiru guban jechuudha. Biyya isaanii isaaniif misoomsuuf laala caalbaasii moo'ee haa dhaqu malee hojiin hojjetamu kun karaan bahu kun ijaarsi biyyattii sana yookaan naannoo Amaaraa keessatti ijaaramu suni qabeenya Amaaraati. Nuuf waa godhan jenne beeka Oromoodha qabeenya Oromooti jedhanii waraanni jeneraalichi suni shaakalsiise jeneraalichi du'e suni Asaaminuu Tsiggee wal nyaata sun ajjeesan sun waraanni isaa qabeenya obbo Gamshuu irratti tarkaanfii fudhate jechuudha. Qabeenya isaa gubee barbadeesse. Dhaqnee irraa haa baraarru jennaan Abiyyi dhoowwee jedhanii waraana Oromoo waraanatu dhaqee gubee achitti nama ajjeesee hojjettoota ajjeesee gubee isaan kana dhaqnee dafnee haa baraarru jennaan hin socho'inaa jedheera. Haa gubani kan Oromooti qabeenya Oromooti maal. Gaafa dhaqan Amaaraa fi Oromoo wal'aa warra kutaa Oromootu Amaara rukutee qabeenya nama kanaa tiffalma hin dhoowwee jedhanii ajajaa waraanota gaaffii akkasii kaasan sana. Haa ta'uuti abbaa qabeenyaa Oromoollee duula akkasiititti akka biyya addaa ta'e tokkootitti akka tarii biyya isaanii irraa fudhachuudhaaf yookaan saamuudhaaf humnaan dhaqee tokko irratti tarkaanfii akka kanaa irratti fudhate jechuudha. Warra biyya isaanii naannoo isaanii misoomsuu dhaqe. Kun godaannisa hin qoorre tokko abbaa qabeenyaa Oromoo irratti xiyyaafate jechuudha. Bogeemsuudhaaf amma qabeenya sana mootummaan Amaaraa deebisee fi hin deebisneef hin beeku. Dhibbaan dhibbatti barbadaa'e waraana liyyuu poolisii naannoo Amaaraatiin jechuudha. Asumaan itti aansee obbo Dinquu haala irra jiru Oromoo maratu beeka. Inni Oromoodhaaf maal akka ta'e immoo Oromoo maratu beeka. Qabeenya abbaa obbo Dinquu Dayyaas irratti nafxanyaan qindoomanii miidiyaa mootummaan bulchuu dabalatee qindoomanii Dinquu Dayyaas taphaan ala godhan. Dinquu Dayyaas qabsaa'aa Oromooti. Dinquu Dayyaas haga dirree waraanatti Oromoodhaaf deemee nama qabsaa'e. Har'allee ammoo wareegamni inni Oromoodhaaf kaffalaa jiru Oromoo miidhame Oromoo buqqa'e gargaarsa bakka barbaachisutti
Oromoo mootummaan maaliif paartii keenya hin deeggarre jedhee mootummaa isaa keessa biiroodhaa ari'u isaan kaan barsiisaa godhe. Isaan kaan biiroo keessatti qaxaree Oromoo utubaa ture Oromoo bira dhaabbataa ture jechuudha. Nama kana bara hamaa jennee himannu bara wayyaanee sana keessatti utoo Oromoo kuni shaneedha kuni abaawoodha kuni adda bilisummaa Oromooti kuni akraariidha jedhanii ari'an. Utoo waajjira isaatiitti utoo mana barumsaa isaatiitti qaxaree utoo mana barumsaa isaatiitti yuunivarsiitoota mana barumsaa keessa ari'aman barsiisaa gaafa jirullee wayyaaneen kan tarkaanfii irratti fudhanne Dinquu Dayyaas bara Abiy Ahmed kan qabsoo Oromootiin masaraa Minilik galee Oromoon ganne inni kaayyoo isaati. Kaayyoo isaatu nugusummaadha. Kaayyoo isaatu nafxanyummaadha. Balaa kana fakkaatu Dinquu Dayyaas irraan geessisan jechuudha. Qabeenya isaa ugguru mana barumsaa isaa dhagaadhaan caccabsu sadarkaa kana ga'e jechuudha. Maaliif namni kun amma jiraachuun qabu yoo jiraate Oromoo Abiyyi adamsu Oromoo nafxanyoonni adamsan kolleejii isaa keessatti barsiisaa barattoota akkaan immoo qaxareet hojjechiisaa. Kanaaf qabeenyi isaa barbadaa'uu qaba. Qabeenya isaa irratti yakki adda addaa hojjetamee fiilmiin adda addaa hojjetamee nafxanyootan irraa fudhatamuudha qaba. Akeeka nafxanyootaatii fi Abiy Ahmediin karoorfameen qabeenyi isaa sodoreen ugguramee jira. Yakka gara biraa yakka irratti hojjetamaa jira. Diraamaa irratti hojjetamaa jira. Yuunivarsiitiileen isaa magaalaa nafxanyoonni keessa jiran dhakaadhaan reebamaa jiru jechuudha. Abbaa qabeenyaa Oromoo irratti tarkaanfii kana fakkaatuu fi kan kana caaluutu bara 2012 kana keessa Oromoo irratti hojjetame jechuudha. Keessumaa dhimmi Dinquu Dayyaas dhimma Dinquu Dayyaas qofaa ta'uu hin qabu. Dinquu Dayyaas qabeenyi isaa qabeenya Dinquu Dayyaas qofaadhaa miti. Qabeenya Oromooti. Qabeenya rakkattoota Oromooti. Qabeenya miidhamtoota Oromooti. Qabeenya miidhamtoota Oromoo qabsoo Oromootiif miidhaman kan itti wal'aanaman hospitaalli isaa kan itti wal'aanaman yuunivarsiitiin isaa kan itti barattoonni Oromoo ari'aman itti baratan kan Oromoon miidhaa alagaa irraan ga'u itti cabsatan jechuudha qabeenyi Dinquu Dayyaas. Oromoon qabeenya Dinquu Dayyaas akka kanatti ilaaluu qaba. Dinquu Dayyaas abbaa qabeenyaa qofaadha miti. Dinquu Dayyaas Oromoodhaaf biyya. Oromoodhaaf inni utubaadha. Utubaa Oromummaati. Utubaa aadaa Oromooti. Utubaa qabsoo Oromooti. Utubaa kabaja ayyaana irreessaa Oromooti. Utubaa qeerroo fi qarreeti. Dinquu fi qabeenyi Dinquu Dayyaas akka kanatti ilaalamuu qaba jechuudha. Bara 2012 kana keessa gaaga'amni guddaan qabeenya Dinquu irratti ta'e itti xiyyeeffatame Oromoo mara irratti akka xiyyeeffatame akka Oromoo fi Oromummaa irratti Oromiyaa irratti xiyyeeffatametti Oromoon laaluu qaba jechuudha. Itti aansee bara 2012 waraana Oromoo Oromiyaa Oromummaa irratti gaggeeffamaa as gahe. Keessumaa Oromoo lixaa, Oromoo kibba Oromiyaa,
waraanni gabroonfataa sirna nafxanyaa ilmaan Oromoo qotee bulaa Oromoo irratti fudhate kan seenaan hin dagannee fi seenaan bara baraan yaadatu ta'a jechuudha. Waraanni kun yoo godinaalee kanarratti gaggeeffamu diraaman adda addaa hojjetamuudhaan Oromoo adda qoqqooduudhaan waraanni bal'aan uummata Oromoo lixaatii fi kibbaa irratti gaggeeffame. Oromoon qabsoo bifa kanaan as ga'e kana akka yaadametti deema jechuudhaan abdii warri hin kutanne yoo xinnaate haala naannoo sana jiru jaarsummaadhaan haala naannoo sana jiru wal hubannoodhaan hin sirrata odoo jedhu walirratti ilaalee uummanni keenya miidhaan hagas hin jedhamne irra ga'e jechuudha. Waraana sirna nafxanyootaati. Inni kun madaa hin fayyine, madaa hin qorre Oromoo irratti illee qoosa jechuudha. Gaabbii fi eegen duuba hojjetanii Oromoo hedduun gaabbee jira waan naannoo sanatti ta'e. Yaa. Inni kun akka kanaan otoo jiruu dhuma bara 2012 kanarratti keessumaa goota keenya artist Hacaaluu ajjeesuun seenaa Oromoo keessatti guyyaa gurraacha sadarkaa tokkoffaa irratti kaa'amu nuu kaa'e jechuudha bara 2012. Hacaaluu dhabuu faana Hacaaluu ajjeesuu isaanii faana hayyuu Oromoo beekaa Oromoo qabsaa'ota Oromoo meeqaatamaan mana hidhaatti guursisa jechuudha. Keessumaa Jawaar Mohaammed ajjeefamuu Hacaaluu fi Jawaar Mohaammed mana hidhaatti darbamuun Oromoodhaaf dhugaa dubbachuudhaaf haala ulfaataadha. Tarkaanfiin Oromoon bara baraan hidhamaa as ga'e. Oromoon ajjeefamaa as ga'e. Ajjeefamuun Oromoo fi hidhamuun Oromoo Oromoodhaaf haaraa miti. Garuu ajjeefamuun Hacaaluu bifa inni itti ajjeefame. Egaa ajjeefamee booda diraamaan hojjetamaa jiru. Inni kun Oromootti akka malee guyyaa ulfaate bara itti ulfaate amma yoonaatti illee Oromoon gadda keessaan ba'a. Gadda keessaa bahuudhaa miti guyyaadhaa guyyaatti itti caalaa deema. Guyyaadhaa guyyaatti. Jawaar Mohaammed nama guyyaa gaaf tokko Abiyyi irra maqaa Itoophiyaatiin kakatu kana caala nama Itoophiyaadhaaf yaadu. Itoophiyaadhaaf yaaduu jechuun sabaaf sablammii kanaaf yaaduudha. Itoophiyaaf yaaduuf jechuun sabaaf sablammii 84 biyyattii sana keessa jiru jedhamu sanaaf yaaduudha. Itoophiyaadhaaf yaaduun Minilik Abiyyi sirna Minilik deebisuudha. Itoophiyaadhaaf dhimmuun Minilik olaantummaa nafxanyaa biyyattii irratti deebisuudha. Olaantummaa sirna nama nyaataa har'a laalaa sirna sana keessan Abiyyi nama nyaachaa jira. Oromoo nyaachaa jira. Hadiyyaa nyaachaa jira. Walaayittaa nyaachaa jira.
sabaaf sablammii biyya sanaa foon isaanii qirxif godhee nyaachaa jira. Sirna nama nyaataa, sirna nafxanyaa kan jennutu isa kana. Hacaaluullee kan nyaate sirna kanatu Hacaaluu foon isaa qirxif godhee nyaate Abiy. Biyyattii sanaaf Jawaar wabii ture sila. Dhugaa dubbachuudhaaf sabaaf sablammiidhaan Jawaar wabii biyyattii sanaa ture. Itoophiyaa hundaaf taatu. Itoophiyaa Hacaaluun Itoophiyaa qalama 84 ijaaramte. Sabaaf sablammii 84 ijaaramte san. Qalama tokkicha otoo hin taane. Qalama sirna nafxanyaa Amaaraatiin qofa otoo hin taane. Amaara gaafan jedhu sirna Amaaraa walii galaa miti. Sirna kanatu sirna Amaaraati. Saba Amaaraa jechuudha. Harcaatonni eliitiin garuu eliitonni Amaaraa warra sirna kana leelisa warra sirna kana deebisuudhaaf qabsaa'an jechuudha. Cunqurfamaan Amaaraa akkuma cunqurfamaa Oromoo sabaaf sablammii biraati. Sirni kun isaanittuu balaa ta'e. Sirni kun isaanittuu balaa ta'e. Warri barcuma qabatanii, warri biiroo qabatanii Amaara ofiin jedhan summii hiyyeessa saba Amaaraati. Summii bara baraan uummanni sun sabaaf sablammii wajjin nagaadhaan akka hin jiran. Bara baraan sabaaf sablammiidhaan uummanni kun jibbamee akka jiraatu kan taasisaa jiru illiitii warra kana. Sabni Amaaraa ammallee kanatti qabsaa'utu isarra jira. እኛ ንጉስ ነበርን እኛ እኮ ስልጣን የኛ ነበረ ስልጣኔው እኮ የኛ ነው ፊደሉ እኮ የኛ ነው ቅኔ እኮ የኛ ነው ወረጀዱ ከኖፍ ኬሳ ባሴ ሰባፍ ሰብለሚ ቢየ ሰባፍ ሰብለሚ ኬስ ጅራ አማሪ ነጋን እንጅራቹ ሰርጅራ ወረከነቱ ኢሳን ይፍሱም ጀዋር ከንበር ባዱ አማሪ ሰካ አማራ ኦሮሞኒ ሰካ ኦሮሞ ቀለምኒ ሰደተሚ አፍራን አጫሉን ጀዱ ሰደተሚ ለማን አጫሉን ጀዱ ሱኒ ከን ጀዋር በርባዱቱ ይሽካ ስላ ኢትዮጵያ ይሽ ሰምቱ በርባደ ጀዋር ቢየ ከናፍ ነማ አከ ከነት ያዱ ነማ ከና ማል ጎዱ ስነ ነፍጠኛ ዴቢሰኒ ጃሩዳፍ ጀዋር ፈንፈሙ ቀባ ጀዋር ይደሙ ቀባ ጀዋር ለዱኛ ከነራ በለይፈሙ ደቀም ከነ ወጥዋታ ቱረን ነፍጠኞን ሌሊስቶን ነፍጠኛ ከነ ወጥዋታ ቱረን አጫሉ አጀሰኒት ጋጫሉ የጀፈሜ ቦደሞ ኢሰስቲ ደባሉፍ ቱሪ ኦቶ ኢኒ አካ ኢሳኒ ሐሊ ሚጀቴ ስላ ኢሰይነ ጀሱ ቱረን ገሩ ሐሊ ዋን ሚጀኔ ወንት ጎቹ ኢሳራ ጅሩ ማልኒ ማና ሂዳቲ ደርቡ ጀዋር ማሚቶታ ሳወጂን ማና ሂዳቲ ደርበን ኦሮሞዳፍ bara gurraacha guyyaa gurraacha sa'aatii gurraacha keessumaa waxabajjii 29 haga guyyaa awwaalcha Hacaalutitti guyyaa fi halkan walii wallaallee guyyaa dukkanaa ofitti deebinee waan goonullee akkatti waa dubbannullee guyyaatti wallaalle akkatti waa goonullee guyyaa Oromoon itti wallaalle jechuudha. Walumaa galatti balaan bara kana nurra ga'e barri kuni bara gurraacha Oromoodhaaf. Akka kana ture jechuudha barri 2010. Kana booda Oromoon bakka jiru socho'ee har'allee wareegama kaffalaa jira. Bara 2012 kana keessa dubartoonni addatti ba'anii qarree fi haadholeen Oromoo addatti ba'anii biyyattii sana keessatti hiriira mormii kan ba'an bara 2012 kana. Inni kun seenaa keessatti seenaa haaraadha. Hagam akka mootummaa kana ajeeffatan hagam akka mootummaan kun mootummaa nama nyaataa ta'e mootummaa nama nyaataa ta'e
ummanni Oromoo qarree fi qeerroo Oromoo itti hubatanii qeerroo qarree fi haadholiin Oromoo uf gurmeessanii mormii ba'anii jechuudha. Seenaa haaraa. Waggoottan darban fincila hiriira mormii gaggeeffame keessatti dubartoonni qofaatti bahanii hiriira gaggeessanii hin beekan. Haa ta'uuti mootummaan nama nyaatan kun waraana itti bobbaaseen dubartoota kaampii isaatti ol naqee gudeedaa isaan kaan ajjeesaa isaan kaanidhaa hamma guyyaa har'aatti jira jechuudha. Oromoon addunyaa kanarra faca'ee jiru bara 2012 Habashaan itti lakkaawwatu kana keessatti mormii addaa nyaata lagachuu embaasii sirna nafxanyaa sirna nama nyaataa kana ugguruu alaabaa sirna nama nyaataa sirna bineensaa kana buusanii alaabaa bilisummaa Oromoo alaabaa ummata Oromoo saba Oromoo alaabaa qabsoo Oromoo fannisanii jechuudha. Inni kunillee seenaa addaati. Egaa otoo Oromoon kanarra jiru barri kuni 2012 2013 ceheeraa jechuudha. Abdii qaba Oromoon akka kanatti yoo itti fufe barri 2013 kuni bara xumura gabrummaa ta'a jechuudha. Bara awwaalcha sirna nafxanyaa maqaa bilxiginnaa jedhanii baafatan sirna bara awwaalcha sirna kanaa ta'a jennee abdii goona jechuudha. Kanaaf Oromoon gadda amma keessa seene kana keessaa bahuudhaaf kan barbaachisu tokko kutannoodhaan qabsoo kanatti fufuudha qofa. Keessaa alaan qabsoo jalqabame kana itti fufuudhaan waan barbaachise hundaan faranjiin enough is enough jette. Oromoon biyyattii sanaaf waan hin taane hin qabu. Hacaaluun jedhee jira. Biyyattii sanaaf Oromoon waan hin taane hin qabu. Wanni amma garuu Oromoo irratti ta'aa jiru kanaafi. Qabsoon Oromoon asiin ga'ee akka amma harkaa baate kanatti harkaa ba'aa jiru harkaa ba'e kanaan biyyattiin nama Itoophiyaa jedhamtu sanaa wajjin nu jiraachuu waan hin dandeenyeef Itoophiyaan sun diigamtee yoo barbaachisaa ta'e hundumtuu akka ofii barbaadutti of ijaaree biyya isaa ta'u naannoo ofii ijaarratee biyyattii sana akkamitti wajjin jiraanna kan jedhu irratti taa'ee haasa'ee yoo barbaade Itoophiyaa yoo barbaade biyya mataa ofii ijaarratee naannoo sanatti naannoo sanatti nagaadhaan jiraachuu qofaa fi qofatu furmaata. Itoophiyaan hin diigamti hin raawwata. Maaliif Oromoo wareegama qaqqaalii addunyaa irratti kaffalamee hin beekne kaffalee Oromiyaa bilisoomfachuudhaaf biraan ga'e dhiiseeti wajjin jiraannaa maqaa Itoophiyaa tanaan jedhee dabarsee kenna. Sun hin taane, sun amma hin taane, sun hin taane yoomumayyuu hin ta'u. Yoomumayyuu ta'uu hin danda'u. Kuni carraa maayyiiti. Kuni carraa maayyiitu kennameef. Sabaaf sablammiin wal ijaaree yoo barbaade biyya mataa ofii ijaarratee jiraachuu danda'a. Summiin gaanfa Afrikaa Itoophiyaadha. Summiin gaanfa Afrikaa ijaarsa Itoophiyaan irratti ijaaramte. Sirna nafxanyaa. Dhufaa darbaan isuma sana gangalcha. Sirna Minilik ijaare san isuma gangalcha. Inni sun immoo nama nyaatee tasga'e. Inni sun immoo nama lafarraa balleessee sanyii namaa duguugee tasga'e. Harka namaa muree, harma aayyoo muree tasga'e. Ammallee sanumatti itti fufee jira. Kanaafi sirna kanaafi biyyattii tana diiguu qofatuyyuu furmaata. Sana booda deebisanii qalama 84 Hacaaluun jedhu sana deebisanii ijaaruun hin danda'ama. Kanaaf barri 2013 lakkoofsi Habashaa kun bakka kanaan akka nu ga'u abdii guutuun irraa qaba. Waan barbaannu immoo hin kaffalla. Kanuman jedha.